Sikias bocolticha. Sikias bocoltiti. Wo isiniin kun warra ni dalagannaa biyya teessan irraa bahe. Warra keessanii fi kana kanaas nageetti dhaammate. Ammoo biyya namaatitti akkana wal gootanii hogii wal jalaa baddan isiniin kun. Mee maal gaa? Rabbiin sodaattan namaan kabajjan uma takka khalaas biyya irraa baanaan isinitti nafu. Egaa bocolticha. Bocola gorora bira yaasaa deemu. Mee maaliif akkana gootee mucayyoota na biraa deemte? Na alata. Egaa qusaasha ilmoo namaa bikka malatti itti taphatee bikka malee dhiisee biraa deemu. Najjisa hin xaaramne. Silaa nama ma'anaa dhalaa beeku silaa taate intala tana silaa harka qabdeeti oduu badii ittiin hojjanne. Achii akkasitti bikka silaa isiin barbaaddu san geessite yookaan lafa san beektu taate hojiillee na hixe achii akkasitti nageetti dhaammattee deemta. Yommuu hojii keessaa haa qabdu taate ijaalaan irraa qabamtee haa jiraatu taate itti himatta. Haala mijeeffattanii walitti dhuftan jechuudha. Akkanumatti harka dheettee dhalaa waan taateef kophatti asitti yoon akkaan fedhe godhees nam takkaillee namni na gaafatu hin jiru jechuudhaan akka isiin hiriyaa siitii wajji wal qixa dalagattee hin jiraanne hiriyaa siitii gad goote jechuudha. Diqaalaa warri isaanii quba hin qabne haati abbaan quba hin qabne ka warra keessan quba hin qabne diqaalaa garaa keessa jechuudha. Diqaalticha egaa buko na alata amma kan akka keetee kunis dhiirumatti lakkaawamaami. Mee maaliif akkana gootu mucayyoo tana? Intala dhalaadhaati. Dhalaan tun lakkaa humna hin qabdu. Ni beeyta. Otoo beeytuuti hudduu ta'e ajoojuu tana itti geessite jechuudha. Mee maaliif akkana goote kana dhiiste gaa? Gaafatti dhaytu sanuu mirqaanteeti itti dhayte. Mee maaliif karaa darbitee biraa deemta? Mee maaliif egaa? Rabbiillee sodaattu. Namni bara eegaa wal ta'ee badii walitti hojjete boodarra oogaa wanni tun naatiitu kana si godhe akkaataatti warra keenya lamee walitti araarfannu. Kanarratti haa wal mari'annu jeeti namni achii akkasitti karoora baasa. Dalaganneetillee haa jijjiirannu jee. Dalagaa maal talee dalaggaa diqaalaa gara darbiteeti. Abaaramaa. Atoo diqaaltitti biyyatti heerumtee baateeti karaa kanarratti heerumte jechuudha. Na alata kanaa kanatti ida'amte. Nin dalagadhaaf baate. Arra kunoo hiriyaa teetii gad taateeti karaa iiteessitee teessa. Yaa warra mootiyya na gargaara ilma oromoo tokkooti tokkana na godhe jetteeti garaa dhiibdee teessa. Hanga dhalaan ta garaa hin qabne nu honoraal akka isiin taate siin jaanii quba sit dhaaban takka. Intala abaluuti siin jaanii quba sit dhaaban. Hai tana niin beekaati ammaan tanaa warra isaaniitiin gahamii. Jaanii waan ati taate kana hunda fuudhanii warra keessanii geessanii warra keessan qalbii cabsan jechuudha. Tuun itti himteeti
walitti qoqqoblan jechuu quba sitti laatan. Kun hundinuu waan ati fitti dhoyitee kana dhiitichaan achiin darbitu dura qabdaa hudduute kawaa takka illee keessa keessaa hin qabne kan keessni uraadha. Kan yoo qarraatti darbite ibiiboo akka gaasaa shiitamu kan ooliyoo hiigaan tol bombii namni waan silaa biraa itti sun illee kaniinaa fi waan takka fudhatee biyya raaba. Mii maal abbaa keetiitiifi karaa kanarratti egaa akkanatti takashamtee deemta. Amma akkam taata ga'a? Akkam taata? Kun badawni bikka silaa namni nama ulfeessee illee itti nama dhiisuu illee hin beeku. Yamanni silaa si dhiisee gaarii. Rakkatullee achumaatiitu irra si wayya. Suudiin ta durii miti. Ta namni amma keessatti ulfaa'ee ilmoo isaa taa'ee harmatti kannuu miti. Suudiin haftee jirti mana namni wal ulfeessu hin jiru ammaan tana. Faashinni akkasii sun hafee jira. Yookaan badoo akka keetii kana taate malee. Siiri yoo jaarsa qalbii qabu, jaarsa dhugaadhaa, jaarsa imaana qabu yoo taate malee dhalaa nama lilmee yoo dirratti malee akkana dhiira dhaquu dhiistee jirti. Mi akkam taata gaa warra keessanirraa waa takka illee hin jijjiirre. Kunoo shiitiin kun kanuma biyyarraa haa dhufteeni. Shiita kombolchaarraa uffattee dhufte sanuudhaan. Fooxaanis tanuma ummaateetiiti. Itti ni yaadattaate tana fudhadhu siin jettee sitti kannite ummaan ta'e. Garaa dhiibdee teessa. Sanu akka itti fokkottu miskiinummaa tanaan garaa hogga xiilleessitee teessu. Akka itti fokkottanis illachuu uummata keessa waa takka illee hin qabu. Uummata miskiinummaadhaan wal ulfeessee miskiinummaadhaan garaa wal godhee tattaa'u. Namni garaa ulfeessee taa'u, garaa wal ulfeessee taa'u, waa takka illee hin qabne akka itti fokkottu meenuma ilaala. Mee maal abbaa keetiitiif akkana goote boo? Egaa isin hogga biyya namaa tana dhuftan waliin mammaramtanii walitti hirkattaniiti. Ajaa hudduu teessanii tana waliif fiddanii jaalaleettaniiti. Bada walgee hunda sanuu hoggaa walitti dhuftan kaameeraa walirra dhadhaabdan. Maal abbaa keessaniitiif kaameeraa walirra dhadhaabdan? Warri isin daran qulqullina qabu kaameeraa walirra dhaabuuti. Warri isin daran jireenya bareedaa keessa jiru lakkaa kaameeraa walirra dhaabuuti. Isin sanuu mana namaa keessa teessaniiti. Mana arabaa. Mana arabni waggaa meeqatti dhudhuufaa ture. Siree arabni ilmoo 15 irra dhadhalaa ture. Siree arabni irra fincaanaa ture irratti ciciistaniiti. Kasanuu firaashillee biraan jijjiire. Hurkuma arabaa jira. Achirra ciciistaniiti kaameeraadhaan boraafdan jechuudha. Manni sun mana arabaati malee keessanii miti bara. Biitti sun biyya arabaati malee biyya teessanii miti. Namni wal ulfeesses karooraa wal ulfeessa. Dalagatee hanga tokko wayyaa'ee biyyatti waa godhatee wal amansiisee. Amma gaa kunoo si ulfeesse badootichini si ulfeessee si jalaa bade akka ati taatu siitu beeka. Akka ati taatu siitu beeka. Gana bocoltittiin akka keetii akka kee kana bocolamtee bocola akkanaatiin garaan isii xiilla godhata. Amataa gadaa siraa waa takka illee barattanii. Mi akkam taata gaa?
Mee maaltu sii mala? Kanaafuma jiraa kanatti hirkatteeti. Awuma jiraan sitti hirkisee si biraa kuti. Namanni kanaa sanuu nama jaahila. Nama rahmata hin qabne. Amma gaafa mana hakimaa san dhaluudhaaf dhayxe. Amma silaawu garaa kee kanaan namni si naquus hin jiruusi. Dubbiin jajjabaatte ta durii miti. Sii galeemi. Kana asumaa sulxaan si qabee biyya si keessa ilmootee waan itti kannitu siitu beeka. Haadhaa fi abbaan kee muka ibiddaatiin si haa darbatanii. Barbadaan sanuu akka sheexaanaatitti. Dalaydee dhufte jennee si eeyneetii nuti diqaalaa nutti ibiddaa siin jaan diqaalaa abbaa hin qabne. Egaa anchi mee najis akkanaatirraa akkamitti garaa godhattu? Najistitti san hoggaa akkana ilaalan garaa nama nyaatti. Bulgu nama akka qaburraa namni garaa godhata. Kana ka eebiifuu akka hin qabne ooliyoo kana qaama zeetaa kana kana yoo akkanatti ibidda cinaa dhaabatte ibiddii biibuutti fiigu kan gubuudha. Namni nama dalagatetti harka ifannoo ta'eessu ifiifis dalagatee ka ma'anaa dhalaadhaa beeku, ka jaalala beeku, ka kabajaa sii qabu. Wanni si fideef hojjedhuudha. Garaa godheetiin akkasitti hoggaan garaa godhee garaa isinaaf qabdiisi bakka takka illee dhaquu hin dandeessu. Mana arabaas teesseeti damoosa san hoggaa hojjette natti fiddiidha. Aqlal abiid, aqlal waraa. Akkas yaade badootichi kun. Badoonni silaa akkana si godhe achitti yamanumatti waan takka takka sii godhuu qabu. Ibdura si erge jechuudha. Amma gaa maaltu sii mala? Waan sii malaa atuu ni beekta. Waan sii malaa atuu ni beekta. Akkuma irraa ol qabdee itti kanite badoo kanatti falallee uummadhu. Tana isinii dhaabna nuti gaafa biyya namaa dhuftan aboo dalagadhaa. Hojii irraa illee hin beeyinaa. Hanga dalagattanii nama taatanii bikka malee walitti illee hin dhufinaa. Namni eega dalagatee waa harkatti wanni je achi booda yoo hawayillee balleessu irraa illee toltu namallee dhoytu hawayillee wanni godhuu dandeessu wayillee ganneetu kan kafaluu dandeessu amma hooree egaa isin lameen irree amma bimbeen takka teesse agabuudha galti. Dhiigan qabdani agabu lafa gaggabdi dalagattanii keeshaan qabdan waa takka illee hin qabdan bimbeen isinumarra naannoyteetti galti khalaas tola masaakiin jetteetuma kottii bara maa hin ta'um shee.
akkanatti miila wal jalaa fuutanii biyya namaa keessatti gaara namaa keessatti daaraa wal gootan jechuudha. Kun beekumsaa miti. Intalti dhalaadhaa silaa kabajaa qabaachuudha qabdi. Silaa fuutanii bakka isiin feetu geessitanii waan dallaalaa irraa fudhachuu qabdan ture. Garuu bifa kanatti itti tattafattan kanaan rabbiin isin hin dhiisu. Biyya namaa keessattuu Suudii keessatti batii dalagneeti jiraannaan abadan. Deemaa isinirra.